Siri lamaan tana keessa takkan dhabdu assure you that. So namtichi fuudhee waliin cinqabe ka mudhii lafee jilba hospitaalli nama. Dhugaa jettee wallahi seefu nama akka wal fuudhanii waliin osoo hin taahin jechuu addaan baan beeka. Namoota aruuza irratti sanuu aruuza ajaa'iba kana biyyatti beekte. Garuu mucoon bareedduu takka beekta waan ta'an hin beeku hagammaa bakka addumaan baanii bakka wal fuudhanii bar wajjin hin galleewu. Isuma akka laa'uu diddeewu qaba mucoon bar qallichitti. Kan booda bakka ji'a lamaa hin guunne akkasii addaan deemanii amma jechuun hin beeku hoo badadanii fayyites quban qabu garuu gaafa biyyatti hin beekaa ture. Wanni kun dhugaadha jeetiin bar ani itti amanuu ture. Salaamu alaikum doctor. Garuu namni rabbiin sodaatu akkamii sirrii nama godhamee rabbi sodaata. Addunyaan qaban akhiraan qaban aljazaa'u lihsaanu illa lihsaan numa deebi'aaf. Akkamitti akkatti itti yaadanii sirrii nama godha wallahi ajaa'ibaa ta'a. Nama biraatis akkas ka jaaniin itti dhaadatanii akkasuma ta'an hin beekan itti dhaadatee namni sun akkasuma akkuma isaan jaan san ta'an subhaanallah gurra harreetiin dhageenye to la hawla wala bar wanni laalle nama keenya kanaatu argiteetti wanni jedha malee itti nama nosoo jedhu miidhama malee wanni waan jiru bar rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam itti godhanii jiran siigalee jibriil feetiin deemaa boolla kana keessa baasa jee rasuula akkasitti rasuulli rifeensa baasa eela bishaanii keessa yaa gaafa sanuu jira hatta rasuulli rabbi namni kana dalagaa godhatee akkamiin nama godhan akirri isaaniitiyyuu intaloon yahudaa itti goote rasuulli rabbi gaafa dhukkubsatu kaaniin himatan alayhi salaatu wassalaam nagaa fi rahmanni rabbi sanirraa jiraatu amma natti dhootee jaa wanni intaloon yahudaa natti goote suni amma natti dhootee jaa malaayikaan qabdee teessee jaan olamaa'in haga guyyaa inni harkitee ajalli isaa ga'utti garaa isaa keessatti qabdee jaa so sihiriin waan jiru namni kennaa wanni akkanaa hin jirtu osoo jedhu itti ol balleessaa jira daaraatti ol godhaa jira. Wallahi nama meeqatu itti qalbii munaafiqaatu tana qabaa bar. Munaafiqa wallahi akkamiin namni ka'ee namatti akka waa godhaa waa ajaa'iba na ta'a. Gizee bakka isaanii ta'ee yaaduna ajaa'iba wallahi. Rabbi raamatan waa godhe. Hayi ati namni harki uummanni Itoophiyaa harki guddaa ni qaba siriidha wal bulleessee jira. Haadhaa fi abbaa obboleeyyan hunduu jilaa fixanii jira. Hedduu jira. Yaaboo anaa abbaa mana qiyyaasa uumame. Anarraa caccabsee kaa'ee yaa Najiib. Badadadhu caccabsee narraa kaa'ee san uumame. Bar laalama silaa biyya faranjii jirraame manni kunin rabbiin laaffisee fi waan dawaa ta'e waan meeshaa ittiin namaa wal dhaanam ta'e rabbiin laaffisee fi manaa qaban waamiin hospitaalaa qaban. Galee manni yaalaa kun hundinuu uummata kanaaf dhaabate. Bar kenna namni kenna ka biyyarraa dhufe maanguddoon takka tanagaa qabdu hin jirtu. Takkallee wanti isaanii caccabanii ta'an. Wallahi faranjiin bar dura silaa jannanni isiif kan namaa waanuma gaarabbi wajji fukurii godhaniifi malee. Wal balleeyse namni keenya. Itoophiyaan akka jirtutti munaafiqa achirraan dammoo miidhagina. Achirraa eegaltee jira kagaraa si nyaatu nama wayii gaafa tokko argee maal jedhaniini dubartiidha. Inni dhukkubsatti hin fayyitu achi deemti as deemti. Ameerikaa kana jirti beeytanii bakka dawaa mana hospitaalli isiin hin dhaqin hin jirtu. Finally, sheekota wayii bira dhayte. Ani isaa uummatuma kanaa nama warra sheeka jedhan kana. Dhaytee naani waan jedhaniin jaarsa kan kee ka duriitu sitti godheedhanii.
Akkam gaafa ati isa waliin jirtu kaati ilmaan isaa dhalte san asoomaati isa waliin jirtu sitti godheedhani. Ummata akkanaatu ummata Itoophiyaa ummata haadha manaa isaatirraa hin harkitee hin saalfanne. Ummata haadha ilmaan isaatitti ziirii godhu. Ummata abbaa manaa isiititti abbaa ilmaan isiititti a'uudhu billaahi ka ummata Itoophiyaatiin bu'ee. Bara ummata dhaabattee deemtii naafu bari dhaabattee maa deemta jaanii bara. Dhagaye ganda keenya ani ganda keenya amma ganda keenya kana kunno haadhatti goote taakkaji obboleetti tiktookatti narkine isin obboleetti goote ta isii xooruu turte haadha isii obboleetti isii obboleessatti goote san booda sheekhan dhufee haati duuteewu haatiin akka isii nyaata nyaanne maaliif wantaan irra wanta gootu jecha akka haadha isii ilaalmii haatiin safaataadha akka isiin hin nyaanne hin dhugne gootee afaan qabdee Hakima geessan as qaban nama guddaadha achirraan as qaban achi qaban namtitti osuma dawaa faranjii kanatti guuranii duute. Amma san booda takka dhukkubsatte maasis lammeessaa tun taalaa mana qabdu tun. Tunis numa dhukkuba galgalaa ganamaaf gizee sheekatti fidan gizee dawaatti godhan isii keessaayye. Gizee keessaayyetu fidan gaamma isii hidhanii maaliif itti goote. Ani bakka akkanumatti hin gammadaa isaan hundi gizee waliin laaqaban isaan hundi gizee rabbashaman akkanumatti hin gammada bakka qalbumaan na gammada malee wanta karraa harkadheetii miti duuba haadhateetti akkamitti goota jenna bakka ani takka baadiyyaa dhaqeetiin itti godhee lama dammoom asittiin itti godhee eessa jennaan ganda qafiiraawii ganda qafiiraa kana dhaqeetiin itti godhee jette. Lalme haadhaa fi beetsabii isii khabiraa akkamitti amantaa'u ka maalayyaa alagaa mee maalayyaa alagaa maali jennaan akkanumatti baqqaanii gammadaa baqqaa qalbii tanaan na gammadaa gizee isaan cinqatan qalbii tanaan na gammada jettee oonfii naa haa godhanii yaa sheekha wanta kanatti hin godhini isii mataa isii bara ismaa isaa gizee isii fida yaa sheekha wanta kanatti hin godhin. Ani akkuma isaan gammadanii fi akkuma lubbuutti yana gammadduu fi sanuu ilma haadha ilmaanii ilaal. Haadha ilmaanii ta'e isin akkana gooteetu. Haadha kuchis ta'e dhiisi. Oonfiina godhaa jettee osuma waywaatu namtittii san osuma waywaayitu gaggabsanii akkasuma cal godhanii. Eega gizee sanii asirratti hin deebisneen iddoo kanarratti hin arginu. Eegtichiin gaggabseenii jechuudha. Kaisaa baasuun tokko akka godhe Allahu yaalam maalayyaa alagaa beetsabitti walitti kun ummanni waan kana dalagu ifama ummanni waan kana dalagu laala kadalagu takka jedha kadalaysiisu sah ummanni kun kaafira olomaayina akkana jettan olomaayii biyyattiin addunyaa khiraan qabanii bara addunyaa khiraan qabanii warri olomaa'in biyya biraa maal jetti kaafiraa namni eegasiinii namatti dalageefi namni namarratti dalaysiiseef namni dalageellee kaafira jaam because rabbiin hin jiru je'ee ragaa bahee jiraa jaam eega shayxaana akka fayyadamu ta'e namni Saifu so kaafira keessa Dage amma laal laala deeroo kiyyasi amma daawaa godhuudhaan namni wanni waan kanarraa deebi'u tokko illee hin jiru. Gaafa rabbiin malaayikaa lamaan buuseyyuu manni irraa barate sotti manni irraa barate sigala yeennin magaddaba chilim kanaafi amma wanni jiru sheeticharra dooktarticharra mee mallattoolee simtamii siirii ka hirriiba nama dhorgu ka dalagaa nama dhorgu ka dubartii nama jibbisiisu dhibee siirii jiru maraa takka takkaan nutti maa simtamii akkam akka nama mallattoolee nutti maa shee ka dawallee maali እኛ ይሄንን ነው መስማት የምንፈልገው እኮ እኛ ምን ተደረዳው አንተ እንጎዲኖ ፖለቲካ والله ፖለቲካ دخار جبا دمتاني dhugaaisaati wallahi obboleessa kee ilmi namaa dhakaarra jaba mataan isaa hedduu